Amma immoo yeroon isaa kan sagantaa yeroo kaayyooti kaayyoo maltiimiidiyaa qopheessuudhaan kan isin biraan ga'u yeroo garagaraatti gaha keessummoota adda addaa affeerrannee akkasumas immoo jidduu jidduutti immoo odeeffannoowwan garagaraa isin biraan gaha yeroo gaarii kan dabarsinu har'as keessummaa qabadheetiin jira keessummaan keenyas weellistuudha weelluu isheetiin immoo yaadaan gara naannaa Karrayyuu Fantaallee isin geessiti aadaa naannaa sana jiru duudhaa naannaa sana jiru egaa falaasama achi jiru sirba ishee keessatti kan ittiin arginuudha jechuudha. Eenyu laata isa jedhuuf kan walitti deebinu ta'a. Ispoonsoroonni keenya dhaabbata daldala buna Qarcaanshee sadarkaa pilaatiiniyeemiitiin akkasumas immoo baankiin Awaash sadarkaa pilaatiiniyeemiitiin ispoonsoroota keenyadha. Guddisnee isaaniin galateeffannaa. Warreen kaanis immoo oomishaaf tajaajila keessan beeksifachuudhaaf karri keenya banaadha. Kottaa waliin hojjannaa isiniin jenna. Egaa qophii kana beeksisaa kan isin wajjiniin turu ani Nasraa Sharifii gama ogummaa kaameraatiin immoo Yilqaa Laantana akkasumas gulaaluudhaan isatu nu wajjiniin tura. Turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u isiniin jenna. Beeksisoota booddee keessummaa keenya wajjiniin kan walitti deebinu ta'a. Nu faana tura. Dur dachee biyya keenyaa keessatti yeroo duraatiif re'een Kaalid baala muka tokkoodhaan dhamattee gammachuuf ka'umsa taate. Kaalid gammachuu kana fudhatee yeroo duraatiif ilmi namaa buna addunyaadhaan akka waliin ga'uuf karaa ta'e. Bunaaf nagaan dhabinaan aadaarraa ka'ee dinagdee sochoose. Qonnaan bultoonni biyya keenyaas oomishuudhaan addunyaa irratti kabajaaf ulfina yoo argatan Qarcaanshee Trading anniisaa qonnaan bulaa ta'ee anniisaa dinagdee uumaa jira. Qarcaanshee Trading yeroo duraatiif biyya keenyatti teeknooloojii bunaatiin wal nu barsiise. Qarcaanshee Trading yeroo duraatiif qonnaan bulaan sanyii filatamaa bilisaan argatee oomisha gaarii akka oomishuuf bilisaan raabsee buna gatii gaariidhaanis irraa bite. Qarcaanshee Trading yeroo duraatiif bu'aa ce'ee fi baasii hin malle qonnaan bulaarraa hambisuuf Finfinnee malee giddugalli bunirraa gabaa addunyaatti ergamu qopheessaa jira. Waggaa waggaadhaan yerootti nuti guddinaaf hojjenna. Maarree lammiileen keenya koottaa waliin hojjennee seenaa haa galmeessisnu. Qarcaanshee Trading. Qarcaanshee Trading. Giddugala qunnamtii maamilootaa yaada gaafii fi komiiwwan maamiloota keenyaa fudhachuuf nu dandeessisu sarara bilbilaa kafaltiirraa bilisa ta'e 8980 qopheessinee isin tajaajilu irratti argamna. Tajaajilawwan baankichaa beekuu hoo barbaaddan komii fi gaafiiwwan kamuu hoo qabaattan kenniinsa tajaajilaa keenya irratti yaada qabdaniif dabalataanis chaanaaliiwwan miidiyaa hawaasummaa toora marsariitii fi imeeyilii baankichaatiin gaafiiwwan yaadawwanii fi komiiwwan nuuf dhiyaataniif giddugalli qunnamtii maamilootaa keenya deebii barbaachisu kennuu irratti argama. Giddugalli qunnamtii maamilootaa yaadawwan gaafiiwwanii fi komiiwwan maamilootaa afaan afuriin jechuunis afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan Tigriffaa fi afaan Ingiliffaatiin guyyoota ayyaana ummataa fi amantaa dabalatee lakkoofsa gabaabaa waamicha bilbilaa 8980 dabaree 3 sa'aatii 24f isin tajaajila. Sarara qunnamtii maamilootaa keenya diizaayina keessoo isaatiin bifa haaraadhaan gurmaa'ee hojjettoota keenya giddugala sarara qunnamtii maamilootaa gaafii keessan deebisuuf qophii ta'anii isin eeganiin sa'aatii 24f isin tajaajila. Giddugala waamicha bilbilaa kafaltiirraa bilisa ta'e 8980 Baankii Awaash. Ergaawwan ispoonsaroota keenyaa hordofnee walitti deebineeti jirra. Hordoftoota keenya akkuma duratti isiniif kaasee keessummaa qabadheetiin jira isiniin jedheen jira. Keessummaan keenyas weellistuudha. Keessattuu immoo weellisuu qofa osoo hin taane dubartootaaf illee fakkeenya shamarree ta'uu dandeessee jirtudha. Akkamitti isa jedhu immoo walumaan dubbataatu haasaa keenya keessaa dhageessu jechuudha. Weellistuu Naanaatii Yaamii gara stuudiyoo keenyaatti baga nagaadhaan dhufte. Isinis baga nagaan nu eegdan. Hayyeegaa muraasuma naannaa Karrayyuu jedhee tuqeera. Achitti dhalattee kan guddate ta'uu odeeffadheetan jira. Egaa ammas irra deebuudhaan waamicha keenya kabajjee baga nagaadhaan nuuf dhufte siin jedha. Oromoon egaa yeroo waan tokko sirna tokko saaqu eebbaan saaqa. Yeroo sirna tokko cufus immoo eebbaani kan inni cufu kun uummata Oromoo kamiin biratti iyyuu beekamaadha. Egaa isin biratti immoo aadaan eebbaa warra kaan irra xiqqoo ishee addadha. Eebba keessan keessatti immoo fantaallee ta'ee mul'adhu, Oromiyaa ta'ee bal'adhu kan jedhu wayii dhageetan mee fantaallee ta'ee mul'adhu kan jedhu maal isa jedhu irraa haa jalqabnu jedheetanii Naanaati. Tole. Galatoomii sirriidha. Anis naannoo masanitti dhaladhee guddadhee godina Shawaa Baanaa Boosat Fantaallee keessatti dhaladhee guddadhee
aadaan sun anaaf kiyyaa jechuudha. Egaa seenaan ati qoratte sirrumaa jechuudha. Eebban jalqaba Oromooni. Eebba jechuun Oromoon akkuma eebbisu ni abaaras. Han dhalate siin guddatin, haffacaase siin margi wanti jedhu sun abaarsa. Kana jechuun immoo dur akkuma amma manni murtii kennu san walii murtii kennaa ittiin turedha jechuudha. Eebbicha keessatti gaa fantaallee ta'e mul'adhu, Oromiyaa ta'eetii bal'adhu jedha. Oromiyaan bal'oo akka taate nama beekama. Fantaallee ta'e mul'adhuun sun maal jechuudha? Mee nuu ibsitaa? Egaa fantaallee ta'ee mul'adhuuni gaara fantaallee waan jedhamutu jira. Fantaallee wantumti jedhuyyuu wanti mogga'eef gaara fantaalleetu jira. Oromiyaa keessa gaarreen baay'ee jira, gaarreen bebbeekamooni. Akkuma hayyuu baay'ee qabnu, beekaa baay'ee qabnu, gaarota akka hayyuutti lakkaa'aman gaarota baay'ee qabna. Baay'ee keessaa gaara fantaallee jechuun mul'adhu akka gaara fantaallee ta'e jechuun gaarri fantaallee uumama addaati. Amma gaara fantaallee san bira hoo deemte bahaanis dhihaanis kaabanis kibbaanis hoo laalte tokkuma taatee sitti mul'atti. Ati soo laalte siif rogsade anaafis akkasuma isaafis akkasuma jechuudha. Gaara uumama addaati. Gaarri boosatillee jira baay'ee gaara barruu gaara boosat jechuun isinis gubbaarra hoo baate waan rogsadee lama ta'e argita. Gaara fantaallee wanti adda taateef mul'adhu gaara fantaallee gaafa gubbaa baatu geengoo argita. Sarkilii waan ta'e wayii orbiitii biyyaa fakkaatti beektaa addunyaa tanaa fakkaatti jechuudha. Kanaaf gaara addaa waan taateef mul'adhu akka gaara fantaallee jechuun gaarri fantaallee tokkummaa agarsiisti gara biraatiin. Tokkummaa uummanni kanaaf mul'adhu akka gaara fantaallee jechuun arjoomi qulqulluu ta'e tokko ta'eeti ilaalcha tokkoon mul'adhu jechuudha waan san ibsa jechuudha. Egaa naannaatiin yeroon isaas yeroo cidhaati waan ta'eef weelluu kee keessattis immoo aadaa naannaa karrayyuu jiru. Sirba kee keessatti weelluu kee keessatti weellisteeti kanatti jirtu mee yeroon isaas yeroo cidhaa waan ta'ee jiruufi mee aadaa fuudhaaf heerumaa naannaa karrayyuu jiru mee hakaasnuuti durbi tokko haala kamiin kan isheen haasaatamtu haala kamiin kan isheen kennamtu aadaan naannaa sana jiru maal fakkaata kan jedhu mee hakaasnu wantoota tokko odeeffadheetiin ture durbi naannaa sanaa gaafa heerumtu. Akka iddoo kaanii kana veelloo uffatanii uffata garagaraa ifaa kana uffatanii akkatti heeruman kana miti. Huccuu harmee ishee uffatteeti kan isheen baatu. Sun immoo aadaadha kan jedhutu jira. Sanaanis wal qabatee maaliif uffattes kan jedhu waluma faana kaasna. Adeemsi durba kennurraa ka'u maali meeme? Kilippii kiyya sanoo laalte waggaa 3 duran hojjedhe. Waan waggaa 3ti. Waggaa 3 sun hamma waggaa 3 darbe sanitti uummanni Oromoo karrayyuu akkasumatti heeruma dookimentariidha sun. Kilippii miti kanan hojjedhe ani bareechee miti. Warra hafuudhus kan heerumus isuma sirriidha inuma heerumte gaafsa. Malee kilippii keetiif jettee waan waraabde miti. Uummatuma waraabeen dookimentaruma uummatuma sanii fudhadhe kan boossullee kan boosistullee kan fuudhullee kan heerumtullee uummatuma san. Uummanni sun jechuudha. Akkuma mul'atu sun dookimantarii uummata seenaa aadaa hambaa uummata keessa jiru uummanni karrayyuu ammallee waggaa 3 dura akkasumatti cidha godhataa ture jechuudha. Isuma sanan fuudhanii dhaqee warra fuudhus dhaqeen kan warra heerumtus dhaqeen fuudhan. Kilippii miti kanan hojjedhe. Kanan ani ammayyaa fudhadhee deeme kaameraa qofa. Sasanii kennaadhaan wal qabatee egaa ati kilippii kee irratti egaa hordoftoonni keenyas ilaalaati kan isaan jiranu. Waanuma jirudha kilippiidhaaf jedhee yeroo garagaraatti egaa sirbaaf jedhamee wantootni amma jedhamee hojjetaman ni jiru. Ati garuu waanuma jiru irratti akka hojjettee jirtu cidhuma isa dhugaa irratti akka hojjettee jirtudha. Egaa sirbichas kun hordoftoota keenya wajjin ilaalaati kan nuti jiru jechuudha. Mee aadaan wayii jira. Aadaa fuudhaaf heerumaa naannaa kaanirra kan karrayyuu adda kan godhu tokko kanan odeeffadhe keessaa uffannaa harmee ishee uffattee ba'uudhaan lammatammoo dursanii marga itti suuqu yookaan immoo dursanii irra jechuu kan jedhamu kun maalidha? Uummanni karrayyuu haadha huccuu ishiitiif sabbata itti hiitee maaliif baattoon jee bal'ina waan qabduuf Oromiyaanis bal'oo waan taateef dandeessuu waan taateef haadhaaf bakka buute. Uummanni karrayyuu waan san bakka buuse gaafa intala itti gaafatu kaadhimatu. Itti haasofsiifatu kan jette kaadhimatu jechuudha miti lubbuun tuqannaa gosoo umuriin ishii guduruun ishii hin duudin guduruu
Gaafa siin godhattu Oromoon lubbuu tuqannaa jedhama. Nuura marartee lubbuu warri wal jaalatu. Gosa ebeluu ilma kiyyaaf lubbuun tuqadhee jedha. Lubbuun tuqata. Kaadhimataa jechuudha. Lubbuun tuqachuu jechuun umurii meeqattidha? Maal jechuudha? Oromoon amma duruu warra wal jaalatu gosa yoo ta'e waggaa 7 ta'uu dandeessi. Waggaa 10 ta'uu dandeessi. Guduruu kan osoo hin duuffatin jechuudha. Dur hambaa keessa jira kun. Lubbuun tuqata. Kaadhimaa jechuudha. San booda waddeecha ergata. Saddeetoo waan jedhamu san manguddoo ergata. Gosa warra ebeluutti kaadhimatee jira. Jijjiirraa waggaa irratti dhufee dhadhaa dibata. Hin guddifataa jechuudha. Isa san jechuudha akka inni adeemsa itti gaafatu. Safuu eegee kabajee. Sabooda intalti sun intala warra gosa saniitii yookiin gosa warra sirbaati jedhamtee waamamtii jechuudhaan hangosa warra sirbaatiin sirbee beeke. Sana booda gaafa ciidha isii wanti ishiin huccuu ishii baastee itti kennituuf sabbata ishii itti kennituuf akkuma nani haadha ta'ee si guddisetti haadha ta'ii ijoollee keef jiraadhu biyya kanaaf jiraadhu jechuudha. Isiidhaaf isiin biyya ijoolleen ishii immoo nu jechuudha. Kanaaf Oromiyaan bakka bu'ara wanti sun jechuudha. Siigalee keessatti seenaan akka nani qoradhettis akka nani beekuttis jechuudha. Of hadaraatti kennatte intalatti. Ilmi kee gaafa waraanee galu gaafa du'ee galus gara jabeeffannaa sabbata obsi waan ofiishiitii ijoollee ishii guddisuuf dabarsite san akka kootti obsii dabarsite jechuudha. Hadaraatti dhaammatte sin amma bira hin jirtu kaarraa baate achitti akka kootti haadha ta'ii hadaraatti dhaammannaa jechuudha. Kan isheen uffatasii gaafa heerumsiisuuf jettu itti uffistuuf akkuma isin guddisetti atis garaa bal'adhu guddisi jabaadhu. Akkasiin garaa jabaattu aadaadha jechuudha kun. Aadaadha kun hambaadha bakka. Ammayyuu waan jirudha jechuudha. Amma waggaa 3 dura kiliippiin ani hojjedhe uummatuma fudhadheen waan itti dabalee hir'isee hin qabu. Kana uummanni dhugaa bahuu danda'a warri gaafsan nama baay'ee nama ajaa'iba naanaatiin egaa aadaan fuudhaaf heerumaa naannaa godinota adda addaa Oromiyaa keessa iddoo garaagaraa ni jira. Garuu kun addadha. Isin biratti wanti jiru kun keessattuu uffannaa armeeshii uffattee bahuun kun isin biratti egaa waan addaati jechuudha warra kaanirra. Gama kaaniin immoo wanti na dhibe tokko egaa kaadhimaadhaan wal qabatee kan dursa miilarra hejjetetu fudhatee deemaa jedhama. Maal jechuudha inni? Sirriidha. Jaalallee jedhama amma afaan qubee jenereeshiniiti kaa'amanii akka keenya kanatti dargaggeessi kan dubbatu jaalalaan kan wal jaalannee wal ilaallee innis na fedhee anis isa fedhee walitti dubbannee nyaaranis ijaanis haa ta'u walitti saasumnee jechaan akkas jedhama. Jarri sun gaafa injifannoon sabboonaan dachaasan intala kiyya intala warra sirbaa kana naanaatii tana na fuudhuudhaaf jaarsa ergachuuf yookiin lubbuu na tuqachuuf abbaa kadhachaa jiru injifannoon nu fedha kadhata'an. Fakkeenyumaaf maqaa fudhataarraa jechuudha. Fakkeenya siin jedhaa beek injifannoo fi sabboonaa yaa'u. Namoota 3 haa fudhannuuti. Fakkeenyaaf dhibbas ta'uu danda'a kan naanaatii dhufeede. 10 ta'uu danda'a. Kana keessaa injifannoon dursee dhufee anaanna kaadhimata. Sabboona waan na jaalatuuf dachaasanis waan na jaalateef yoo meegaa waggaa 8 natti haa uwwifatu naa dibatu waggaa 80 naa teechisu umuriin kollee 50 ta'u na jaalata taanaan intala gosa warra sirbaa kana fuudhuuf sabboonaaf dachaasan gaafa cidha injifannoon naanaatiitti fuudhuuf jedhe san eegaa jechuudha. Gaafa san dursee sabboon gaafa